So, waan addaa qabannee dhufne seenaadha. Seenaa waan addaa qabannee dhufne uummata keenyaaf sagalee ijoollee keenya Saudi Arabiyaa keessa jiranii fi sagalee ta'uun barbaachisaadha. Ijoollee Saudi Arabiyaa mana hidhaa keessa jirtan kaleessa liivii kanarratti anna qonnamtanii kallattumaanii koottatu seenaadha. Ijoollee mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa jirtan yoo liivii kiyya kana dhaggeeffattan ta'e akka kaleessanitti koottatu waan achi jiru sani viidiyoodhaan uummata keessanitti agarsiisa. Sheer godhaa ta'u wal biraan gahaadha. Taaddalee Gammachuutillee maal akka dubbate waa'ee hidhamtoota Saudi Arabiyaa kana ijoollee keenya waan sanillee mee viidiyoo isaa tokkollee harkaa hin qabaa isallee gara boodatitti isiniif dhiyeessa. Sheer godhaa ta'u ijoollee keenya mana hidhaa keessaa baasuu qabna. Arabni akkasitti mana hidhaa keessatti ijoollee keenyatti taphachuun qabdu. Yoo ta'uu baate maal gochuun nurra jiraadha? Maal gochuun nurra jira? Ijoolleen tun baay'ee hubamteerti. Kun du'aa jira mana hidhaa keessatti. Uffata hin qabanii feestaalii qoshaashaatti hin gatan kana gurraacha kana uffatu. Baay'ee nama gaddisiisaa jechaadha. Uummanni hayyuun kun hundi osoo addunyaarra jiru. Hayyuun kun hundi osoo addunyaarra jiru. Oromoon kun hundi osoo addunyaarra jiru. Oromoon miliyoona kana hunda ta'e osoo biyya keessa jiru. Kaampaaniin qabeenyi Saudi Arabiyaa biyya keessa jira, namni isaaniittis biyya keessa jira jechaadha. Yoo ta'uu baate isaanii nama keenya hidhanii nullee kaampaanii isaanii sanirratti dhiibbaa gochuun barbaachisaadha jechaadha. Dhiibbaa gochuun sheer godhaa ta'u wal biraan gahaa ijoollee Saudi Arabiyaa keessa jirtan koottaa ergadhaatu seenadha. Yoo asii seenuu ijoollee mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa jirtan kaleessa na qunnamtaniirtu liivii kanarratti. Ammallee koottato waan mana hidhaa keessa jiru uummata keessanitti agarsiisadha. Koottaa please ijoollee kaleessa wal beellamnee turre sa'a kanarratti liivii irratti akka wal qunnamnu please sheer godhaatu wal biraan gahaa. Yoo isin sheerin goone nama bira gahuu hin danda'u nama 30tu seene namni 30 keessan hundi keessanuu sheer godhaatu wal biraan gahaatu rakkoo ijoollee kana addunyaatti mul'isuu qabna. Oromoo baay'eetu hin beekne. Egaa sheekota baay'ee qabna biyya Arabaa keessaayis biyya keessaayis abbootiin amantaa baay'eetu jira sanillee irratti hojjechuu hin dandeenye. Sheer godhaa ijoolleen Saudi Arabiyaa keessa jirtan mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa jirtan ergadhaa koottaa azzalatti ergadhaa tokkottaa yoo asii seenuu hin dandeenye ammoo meseenjeriidhaan keessan lakkoofsa tokko naa barreessaa lakkoofsa tokko meseenjeriidhaan keessan naa barreessaa sinan seessisaa jechaadha. Osoo asii seentanii akka kaleessanitti osoo asii seentanii viidiyoo sana agarsiistanii baay'ee natti tola. Muuziqaa kana booda walitti deebina. Sheer godhaatu wal biraan gahaa please. Ijoolleen Saudi Arabiyaa mana hidhaa keessa jirtan koottaa seenaa. Ijoolleen Saudi Arabiyaa mana hidhaa keessa jirtan fudhadhaa. Kallattumaanaan isin seessisa. Ijoolleen mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa jirtan koottaa seenaadha. Ergadhaadhaa sinan seessisa. Koottaa seenaa viidiyoodhaan. Irra deddeebi'aatu ergadhaadha ijoolleen mana hidhaa keessa jirtan.
anillee sa'aatii muraasan qaba daqiiqaa muraasan qaba ijoolleen Saudi Arabiyaa mana hidhaa keessa jirtan please kuttaa seenadha kaleessa wal beellamnee turre sa'a kanarratti liiv irratti akka rakkoo keessa mul'istan sagaleen hin dhagaamu lakkoofsa tokko tokko naaf kenna namni tokko yaasin sagaleen hin dhagaamu jechaara sagaleen hin dhagaamu ijoolleen Saudi Arabiyaa mana hidhaa keessa jirtan ijoolleen Saudi Arabiyaa mana hidhaa keessa jirtan ma sagaleen hin dhagaamu jettu kun hin dhagaama jettu kun hin dhagaamu jettu sagalee ankootitu hin dhagaamne moo muuziqaatitu hin dhagaamne moo okay lakkoofsa tokko tokko barreessaa jirtu hin dhagaamaa jechaadha konneekshinii keessaniitu rakkoo qabaa jechaadha akkas taanaan ijoolleen Saudi Arabiyaa mana hidhaa keessa jirtan ankaleena qunnamtan ergadhaa tokkotti seenaa ijoolleen Saudi Arabiyaa mana hidhaa keessa jirtan nama baay'eedha ergaatan jira garuu seenaan jirtanii neetworkii keessan natti fakkaate sagaleen hin dhagaamu jechaa jirtu lalisee sanyii taaddee birruu sagaleen hin dhagaamu jechaa jirta konneekshinii kee natti fakkaata kan muuziqaa beekatan gadi qaba jidduu jidduudhaan kan muuziqaa beekatan gadi qaba jidduu jidduudhaan ijoolleen Saudi Arabiyaa azalatti barreessa ijoolleen Saudi Arabiyaa mana hidhaa keessa jirtan kottaa seenaa ijoolleen Saudi Arabiyaa mana hidhaa keessa jirtan ijoolleen Saudi Arabiyaa mana hidhaa keessa jirtan kaleessa wal beellamnee turree sa'a kanarratti keessanillee naqunnamaadha ijoolleen Saudi Arabiyaa mana hidhaa keessa jirtan ijoolleen Saudi Arabiyaa mana hidhaa keessa jirtan sa'a kanarratti wal beellamnee turre kaleessa akka viidiyoodhaan uummatatti agarsiistan lakkoofsa tokko tokko gara keessatiin naa ergaatoo ni seentu lakkoofsa tokko tokko gara keessatiin naaf ergaadha egaa Saudi Arabiyaa keessa ijoolleen maal fakkaatti har'a beellaman qabaa ture kana fakkaataa jechaadha Saudi Arabiyaan mana hidhaa keessa ijoolleedha kun ijoollee kan keenya ijoolleen kun qullaa jiraatu asitti yoo argitanii jiraattan dadhabanii jiru feestaalii gurraacha uffatu ilaala feestaalii gurraacha uffatu uffatan qabanii jechaadha ijoolleen Saudi Arabiyaa jirtan kootta piliis azalatti ani Saudi Arabiyaa mana hidhaa keessatti jedhiitu azalatti naa barreessi kootta to seenaa kaleessa wal beellamnee turre arra dhimmuma keessaniif seenne artisti Taaddalee Gammachuutillee asirratti waan tokko dubbatee jira gara dhumaati irratti viidiyoo isaa isiniifan mul'isa ijoolleen Saudi Arabiyaa mana hidhaa keessa jirtan hello okay mana hidhaa keessa baga nagaan dhuftan afachaa headphone godhadhaa
Esa deem daree. Okay, mana hidhaatii miti kun. Naafsa. Hello. Okay, inna gama. Salam alaikum. Inna gama. Ninnaga. Okay, kun mana hidhaa keessa. Kaleessa wal beellamnee turre sa'aat kanatti amma kallattumaan waan mana hidhaa keessa jiru viidiyoo suuta jedhii turraan deemito uummatatti agarsiisi ani nan dubbadhaa ati viidiyuma agarsiisi jechaadha. Asirratti dhaamsin asirratti wantani waan mana hidhaan jiru keessa jiru hundaa usin garsiisa maarakkoo. Asirratti wantani siniif himu artisti Taaddalee Gammachuu miidiyaa irratti dubbatee jira rakkoo isin keessa jirtani. Akkamittiin baasin cal jedha akkamitti abbootiin amantaa cal jedha akkamitti Oromoon cal jedha jedheetoo boo'eetoo miidiyaa irratti dubbatee jira isallee isinittan agarsiisa. Egaa waan biyya Saudi Arabiyaa keessa jiru kallattumaa suuta jedhiitoo irraan deemitoo agarsiisa. Abshir Roma waa tokko si wande sarakkoon qabu waan mana hidhaan keessa jiru. Okay, kaameeraa ittiin deemi ani nan dubbadhaa ati kaameeraa callisuma jedhiitoo keessan deemi mana hidhaa keessan ijoollee waan irra jirtu uummatatti mul'isi. Kenoo ijoolleen keenya akkanatti mana hidhaa keessa jiru yeroo kanatti kuni mana hidhaati. Kuni mana hidhaati. Egaa ijoolleen kuni achitti nyaata gahaa hin qabanii, uffata gahaa hin qabanii, feestaalii uffatu, achi keessatti yaalicha hin qabanii, achi keessatti nyaata gahaa hin qabanii, achi keessatti namni isaan gaafatu hin jiru, biyya isaanii keessa hin jiranii, biyya ormaa keessa jiru, abbaan isaanii, haati isaanii, maatiin obboleettiin yookaan haati warraa isaanii yookaan jaalalleen isaanii waan isaan keessa jiran quba hin qabanii biyyatti. Sirritti mul'isme sirritti mul'isi. Keessan deemitoo sirritti mul'isi. Egaa ijoollee Oromoo warri biyya Saudi Arabiyaa keessa jirtan aga dandeessanii ijoollee kana ansoolallee ta'u bitaafidha. Ansoolallee ta'u bitaafidha ijoolleen kuni feestaalii uffatu. Baay'ee nama gaddisiisa osoo uummanni kun hunduu uummanni Oromoo kun osoo addunyaarra faca'ee jiru baay'ee nama gaddisiisa. Mee obboleessa keenya irraan deemitoo agarsiisime. Lala irraan deebi'u kana oofadhu amma dhuftutti sin eegaara. Irraan deemi kaameeraa irraan deemitoo agarsiisi anillee sa'aatii hin qabu waan ta'eef uummanni laaluu barbaada. Uummanni haasaa osoo hin taane waan achi keessa jiru san laaluu barbaada uummanni. Rakkoo keessanii uummata biraan ga'uu barbaada. Agarsiisi please. Egaa kinoo akkanatti jiru hin mul'ata sirritti mul'ata suutuma jedhi kaameeraa irraan deemi. Akeedaraan nama 400 fi 28 jira. Kinoo amma mana isin keessa jirtan kun nama 400 fi 20tu keessa jira. Nama 400 fi 20 jira. Bakka ciifnu laal. Wanni tokko lafti tirbiin hin jiru beektaa? Saakuu tokko hin ga'u namni bakki namni tokko ciisa. Lafuma kanarra raftu ani lukaanirra deemtan kanarra raftu. Bakka jedhanii amma uummatni dhaqanu jiru laal. Lafuma kanarra raftu. Maal? Bakkuma kana raftu sireen qabdanii lafuma kanarra ciciistu. Wallahi bakki ciisan war cinaacha malee kiti duddaan ciiftu jiru. Cinaachaan qallattee ciisu malee kiti ciiftu tokko hin jiru war. Mana yaalichaa qabdu doktora yookaan dhufeetoo innaa sin dhukkube nama sin yaalu. Injiru wallahi namni dhukkubsannaan gabbaatanee ulaarratti yoo akka fedhe dhukkubsate bishaan fuulatti naqaneetuma homaa fayyaadhanii kijibdeedhaniituma ol deebisan. Nyaata hoo akkamitti nyaattu? Nyaata eenyutti sinii kennaa? Hagam nyaattu? Akkamitti nyaattu? Yaani ammuma xiqqoo dura qataan meeqee malee silaa nyaata waan nam tokko nyaatu sin garsiisa bar. Nyaata waan nam tokko silaa nyaatu nama 10 hin fayyaan. Nyaanni illee gahaa miti ani sinii kennamu jechaadha. Laa gaaneessa jira nyaanni hin jiru bar. Namni dhufee sin gaafatu jira namni sin gaafatu. Bakki fataraaf
Fatalaani bashaan kumti tokko beektaa sanuu gaabiin fidan. Okay, guyyaatti yeroo meeqa isinii kennu nyaatuma sanuu aguma isinii kenna sanuyyuu? Guyyaatti yeroo meeqa nyaata isiniif kennu aguma isinii kenna sanuyyuu? Zaadi gamii afuritti yaani akkuma isaatti yeroo sadi fidan yeroo kan fidan beektaa waa xixiqqoo nama fidan malee waa nyaata nama gahuun fidan beektaa ruusas ta'e kumtis ta'e sanuu kumtiin daaman qabdu bas akkanumatti goggodduu abbaa tokko nu fidanii beektaa. Yoo namni uffata isinii bitee isinii fide isinii galchuu ni danda'u? Ingalisha nu baru uffata kasila barraatti birrii kudhaniin fidanu Suudaaniin tokko fidee birrii 60 birrii 70tti gurguraa beektaa sanuu baqa uffata namni waan tokko waan uffatu illee hin qabu dinqii dabal. Fakkeenyaaf obboleewwan keenya shamarran biyya san keessa jiraatanii yoo uffata ansoolallee ta'u isinii bitanii isinii erganii seensisuun hin danda'amaa? Eenyu ni fida? Ambaasiidha moo komunitii fida moo eenyu fida? Namni fidu manni hidhaa sun hin danda'u bakka kana keessaa. Manni hidhaa sun hin eeyyamu yoo namni isinii fide manni hidhaa eeyyamuu hin danda'u yoo namni isinii fide. Kanaafuu waanuma qabdan kana uffattu malee achi alaa wanti isinii galu hin jiru. Maal? Wanti alaa galu hin jiru waanuma qabdan kanuma dura ittiin hidhamtan san qofa uffattu. Maal jetta gidduu? Okay, niitorkii xiqqoo rakkisaadha. Mee eessatti midhaan nyaattu? Midhaan eessatti nyaattu? Mee eessatti midhaan nyaattu? Eessa godhattu wanna itti nyaattan? Mee kaameeraa irraan deemi kaameeraa. As keessa amma shamarran jiru moo dhiira qofa mana hidhaa kana keessa? Shamarran jiru moo dhiira qofa mana hidhaa kana keessa? Dhiira qofa bakka nu jirru kana dhiiruma qofa jira beektaa dubartiin as waan jirtu dubartii adda addumatti hidhane gaazela dhiiraa wal biratti ni hidhan. Okay, dubartiin meeqa bakka isaan itti hidhaman sanitti dubartoonni meeqa baay'inni isaanii? Kan dubartoota akkuma qabu eessatti beeknee kanuma kutaa kana jiru qofa quba qabna malee asitti dhiirri kaa jiru nama 420 sun jedhe akkuma ture. Okay, naa obsimee achumatti obboleessa keenyaan amma haaraa dhufte mana hidhaa keessaa yaate? Mana hidhaa keessa kunu. Okay, mee atillee agarsiisi. Isin lachuu agarsiisaa mee viidiyoodhaan agarsiisi isin lachuu agarsiisaa mee mana hidhaa kana. Egaa mana hidhaa Saudi Arabiyaati kuni yaa uummata Oromoo laala waan sabni keenya itti jiran waan ijoolleen keenya itti jiran akkanatti feestaalii gurraacha uffatanii rafu akkanatti lafarra rafu midhaan nyaatan hin qaban uffata hin qaban ijoolleen tuni wayyaanee foqqolchuu irratti adda durummaadhani qabsoo uummata Oromoo bira qabsoo qeerroo bira dhaabbachaa turan yeroo durii sanis qabsoo woboo bira dhaabbachaa turan adda durummaadhaan ijoolleen kun biyya keessatti maatii isaanii gargaaran fira isaanii gargaaran biyya Itoophiyaa san guutumaan guututti gargaaran har'a garuu namni isaan gaafatu dhabame. Dr. Abiy namichi jedhamu 4 kiiloo tan seene ijoollee kanaan dhiiga ijoollee kanatu qabsoo godheetoo wayyaanee kuffisee tooyi sadarkaa 4 kiiloo isa seessisee sadarkaa kanarraan ga'e har'a imbaasii kana nama sadii nyaanna la tana nama sadiin isinii kennu waan kanarratti kana ruuga kana nama sadii nyaanna kubbii tokko nyaanna sana kan inni si agarsiisu kana nama 10tu nyaata la kutaa keenyatti ni argitaa mi sana gurbaan kan si agarsiisa sana kana tokko nama 10 nyaanna la kutaa keenyatti bakka jaraa qofan beeknu malee Okay, ilaalaa ka waan amma mul'isaa jiran kana takkitti nama 10 akka nyaatanii egaa namni akkanatti nyaatee akkamitti jiraata? Yaa uummata Oromoo gudiin keessani biyya keessattis uummanni Oromoo dararamaa biyya alaattis uummanni Oromoo dararamaa too hanga yoomitti akkanatti callisa. Waan yaadu dhabee kun irratti jira ammoo
Amma isaan amma nyaatan argan. Kayyamni illee hin jiru beektaa kanuma barraadhaa qabbanaa uummanni baay'inaan gubaan qiyaamaadha. Gubaan akka biddaatti nama raaja mukayyamni tokko illee hin Mee isin lachuu kaameeraa xiqqoo irraa fageessitu nutti mul'isa akka uummatatti sirritti mul'atuuf kaameeraa irraa fageessatu nutti mul'isame. Amma nyaata eeggachaa jiru jechaadha. Keenya moo? Nyaata eeggachaa jiru. Laa nyaata akka arganne nyaannee kaane beektaa isaan asii agarsiisuudhumaaf inni malee. Tole. Asuma dhaabachuu jiran. Okay, mee artisti Taaddalee Gammachuu dhaamsa inni isiniif sagalee ta'een isin dhageessisa dhaga'uu dandeessu? Wallahi xiqqoo dhageenyerra garuu Taaddalaa dhaamsa isaa baay'ee nutti tole beektaa galatoomu. Tole erga dhageessanii baay'ee gaariidha. Mee irraa fageessi kaameeraa irraa fageessi keessa sirritti deemitu mul'isi nama amma gara nama dhibbaa guutuu fi namni waan kana laalaa jiru biyya keessaas waan kana daawwachaa too jiru. Mee irraa fageessi kaameeraa irraa fageessi mee. Namarraa moo? Xiqqoo irraa fageessi sirritti akka mul'atuufi. Amma sirriitti mul'atudha. Hin mul'ata akkasitti kinoo. Amma sirriitti mul'ataa jiru. Atillee mul'isi mana hidhaa kana mul'isi atillee isin lachuu sirriitti mul'isa. Askariin mingata amma ufuu dandeessi kanaaf okseetaniin dimmaasumaan irratti isaan jira humnaan jawwaala fudhatu waan ta'eef. Akkuma sitti toletti agarsiisi ilaalaa kinoo manni hidhaa kana uffata qabanii feestaalii gurraacha uffatu. Egaa hundi keessanuu waan kanarratti gadi fageenyaan hojjedha. Piliis Oromoo warri amantaa abbootii amantaa sheekota baay'ee qabna Saudi Arabiyaa keessatti. Ijoolleen kun waggaa meeqa hidhamtamee as keessatti namni waggaa meeqa hidhame mee isin lachuu naaf himaa? Waggaa tokkoo fi nuti amma waggaa dabarree jirra. Namni waggaa tokko waggaa lama waggaa sadii tan hidhame jira. Jira ambara biraa jira malee jira isaanis jawwaala abaniitu malee ni jiru ijoollonni jiru ofatanii jiru. Maal isiniin jedhu innaa isidan kana isin hidhanii isin teechisan kana biyyatti isin galchina immoo maal asuma teessumoo maal isiniin jedhu? Maali mootummaan biyya kanaa rakkoo hin qabu yaa obboleessa kiyya mootummaan biyya kanaa rakkoo hin qabu yookaan immoo as keessa nu kaa'ee nu qallabuu hin barbaadu yeroo nu gaafannus mootummaa biyya keessaniiti malee nuyi guyyaa takka as keessa taa'uu hin barbaannu maal nu gootu mootummaa biyya keessaniitu isin fudhachuu didee mootummaa biyya keessaniitu isin fudhatu didee malee unu miti jiru isaan maal godhani mootummaa biyya keenyaadha malee. Okay, amma mootummaan Itoophiyaa fudhachuu didee kanaaf isin galchuu dinnee kanaaf as keessatti isin fiinee jedhu. Malee isaanii ufii nu kaa'uuf yookaan immoo qixaatee ufii nu qaxxa'aa jiru. Yaa abdaanyaa namni biyya tokko keessatti yaa'u nuti jireenya keenya fooyyeffachuu fi yaa'u dararaa tokko kan biyyaa baane yoo ta'u namni tokko immoo yaa'u biyya namaa keessa jiraachuu fi iqaama yookaan immoo eeyyama qabaachuu qabu. Seerri biyya kanaa immoo har'a miti durumaa kaasee umurii keenyaan durayyuu seeraan ala nama biyya ishee galtu qabdeenuma eeggashiti. Mootummaan kamuu darbaa kawayyaan irraa kaasee Haayilemaariyaam Dassaaleny irraa kaasee mootummaan zeegaasaa yookaan immoo lammiisaa gashachaa ture. Baruma abiyyi kana keessa ufnee as keessatti salphannee duunes du'aan keenya kabajaabee jiraan keenyas kabajaabee hidhaan keenyas kabajaabee akkan taane malee biyyi mootummaan biyya kanaa waan godhe hin qabu. Mootummaa biyya kanaa miti badii kan qabu mootummaa biyya keenyaatu lammiisaa gashuu dide. Siriingaa shanarraa fudhadhu jennaan hin taqabbaluu jee. Shinarraa fudhadhu hin gashuu jee. Mee maal godhe mee mootummaa biyya kanaa amma kana yuukkoo rabbii jecha nu nyaachisaan obaasaa jiru kurjii tokko yoo taatu yoo xaxxi jedhanii maal godha as keessatti humna malee. Namni achi keessatti tan du'uun jira mana hidhaa keessaa obboleessa kooti anseen. Lakki sagalee ta'uufiif malee mana hidhaatti miti. Okay, waan addaa qabdamee ijoollee kana waan addaa qabda daqiiqaa lamasii kenna waan addaa qabdamee mana hidhaa kana keessatti. Ayyee ulfaadhu ijoollee kanneen sagalee ta'uu keetii fi ani yaada addaa kan qabu yoo jiraate uummanni Oromoo biyya keessa jiru ijoolleen kun kaleessa masjiida ijaaraa turanii nama uummata keenya kabeela gammoojjii garaagaraa keessatti uummata Somaaliyaa irraa buqqaan qarqaaraa turanii. Sheekoleen keenya abbootiin gadaa uummata kanaaf sagalee ta'uu maa dhabani
maaf itti ilaalan kan mana hidhaa jiru obboleeyyan kiyya waan ta'eef asirratti dhaamsa kiyya dabarfachuu barbaade. Okay, obboleessa keenyaan dura calqabdeetti fufi achi inni itti fufu. abbootiin amantaa abbootiin gadaa hayyoonni keenya ummanni Oromoo waliigalaan maaf itti ilaalanii maaf cadhisanii hiriira maangoone lallabsa kadhannaa maangoone maal gochuun nurra jira amma ijoollee kana mana hidhaa san keessaa baasuu fi tarkaanfii maal fudhachuun nurra jira warri ala jirru kun san irratti daqiiqaa tokko sii kenna san booda gara mana hidhaa kanatti tan deebi'a. Warri ala jirru sagalee ta'uu fi qabna kallattii hundaan akkaataa amma goote kanatti ta'ee akka kallattii danda'ameen mootummaa biyya addunyaa kan irra jirutti ijoollee kana iyyuu nu barbaachisa mana teennee hidhii xuuxachuu osoo hin taane baanee kadhannaa godhuuf nu barbaachisa. Okay, akkasumatti ati fixatteerta daqiiqaa lama. Okay, asirratti warri nu hordoftani ijoollee kana miidiyaa 5 qabna miidiyaa qabsoo irratti hojjetu biyya alaa keelloo miidiyaa OM Oromiyaa 11 kana dabalatee to miidiyaa 5 qabna waan ta'eef miidiyaa kanarratti dhiibbaa gochuun barbaachisaadha. Tokko fuula Facebook keessan irratti barreeffamaan fuutoo isaanii posti gochuun barreeffamaan liiv irratti baatanii to akkanatti agarsiisuudhaan irratti hojjechuu wal qonnamuu abbootii amantaa kamuu haa ta'u kakaasu kana yoo hin goone ijoolleen tuni ni dhumtee jechaadha. Gara biraa ammoo waraana qabna biyya keessaa, woboo qabna biyya keessaa, Saudi Arabiyaan maal qabdi biyya keessaa, kaampaanii guddaa qabdi, ilillii Arsii keessatti oomishti, abaaboo yookaan Arsii keessatti oomishti. Isaanin illee wal qonnamuudhani dhiibbaa kaampaanii isaanii san irratti gochuun barbaachisaadha aga ijoollee tana gadhiisani. Ijoolleen tun gadhiifamtee biyya Saudi Arabiyaa san keessatti hojii hojjechuu qabdi yookaan ammoo mootummaa Itoophiyaa dirqisiisatu ijoollee tana gara biyyaatitti galchuu qabaa jechaadha. Yoo ta'uu baate immoo ijoollee tana gadi dhiisuu qabaa jechaadha malee nama akka maali akka loonititti mana tokkotti galchanii ijoolleen bakka ciisan hin qabanii egaa kanarratti hojjechuu qabna. Obboleessa koo yaada keetti asirratti dhaammachuu barbaadu ani kan jedhu jechuun yoo kan uummata kana waan galchanii illee kan dhaban taate nu mataa kennan waan qabnurraa walitti guurra uummata kana galchuu ni dandeenya wanti kana nu gaafachuu dhabaniif isaan akkatti uummata kennurraa dararaniif kana wallaallee uummata yoo kan waan galchanii illee kan dhaban taate nu mataa kenna waan qabnurraa walitti qabneetiin jara kana galfachuu hin dandeenya garuu ummanni keenyas kan mana hidhaa jiru walumaa galatti nyaata dhabee uffata dhabee achi keessa dararama kan jiru kuni amma ijoollee ganama kana ijoollee hedduun naa dawwale ijoollee hedduu dawwalee beeka guyyaarraa jechuudha. Ummata foormii guunnee basmaa waa hunda xumurree akkanumatti taa'u jirra mootummaan nu galchine jennuun ummata keenya mootummaan nurraa fudhachuu didee mootummaan keessan ummata hin galchu jedhee jira nu akkam isin goonaa jiran amma kan biraatu lammaffaadhaaf qabaa itti eegaluuf qophaa'anii jiran. Kan badee jirus itti guuranii ka'achi jirus walitti qabanii akka godhoodan hin beekne garuu uummata keenyatti mul'atu daruudhaaf malee. Akkanoo ta'e nama isaanii nullee qabuu qabna ka biyya keessatti waraana mataa keenyaa qabnaa miti kaampaanii guddaa qabu oomisha abaaboo qabu Arsii keessa san irratti dhiibbaa gochuun barbaachisaadha. Isaanis nama keenya hidhanii nus ammoo qabeenya isaaniitti irratti dhiibbaa gochuu fakkeenyaaf warri bakka abaaboo san hojjetu hundi isaaniitu hojii guyyaa tokkotti dhiisu yoo ta'uu baate immoo tarkaanfii biraatillee irratti fudhachaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Ijoolleen shamarran keenya biyya Arabaa jirtan ammana keessa hojjettani maatii itti hojjettan ijoolleen keenya kinoo waan akkasii kana keessa jiru maal gochuun nurra jira jedhaatoo odeeffannoo kana biraan gahaa dhiibbaa godha garuma dandeessan dhiibbaa godha warra amantii abbootii amantaa biyya Arabaa keessa jiran warra Oromoo kanarratti illee dhiibbaa godha. Nama baay'eetu achi jira. Kana dura argaatan ture. Egaa obboleessa kiyyaa kunni warri fixatteerta nama biraatan galchaa dhiifama waliin sa'aatiin qabu. Okay, kuni mana hidhaati. Ilaala kuni mana hidhaati. Feestaalii kan obboleessa lamma fakkeenyaaf hammaama keessatti kufee maraatee jiru jira. Lamma fakkeenyaaf hammaama keessaatii nama maraatee qullaa deemaa jiru qabanii dala. Garatti agarsiisuun qaban. Sun nama maraate amma hangama dhaabbatu qabanii jiran sun nama maraate. Achi keessa hammaama keessatti lama maraateeti qullaa isaa deemaa jira. Akka haattaa sadeessatti qaama qullaa. Okay, biraan gahuu hin dandeessu kaameeraa. Wallaahi qaama qullaa isaa agarsiisuu na dabbaraan. Okay. Rakkoon hin jiru. Ilaalaa amma nama maraate gamarratti mul'atu suni nama maraate mana hidhaa san keessatti kinoo qabaa jiru. Asii ani sirriitti natti mul'achaa jira. Egaa mana hidhaa keessatti
lubbuun darbetu baay'eetu jira, tan maraatetu jira. Mee isin biraa namni asitti nama meeqatu hidhame mee obboleessa kiyya? Amma nuti duraani nama 460 jedha turre. 460, okay. Achi garmalee gaafa namni dudu'u reenfa gaafa reenfa namaa gadi yaasnu nu hiraniiti amma nama 200 wayitiin kan bara kana kilaasii kana akka nama manyitaa rafuutti manyitaa keessa waanuma ofitti cuftee yookaan namni sitti yoo cufe gadi hin baatu ol hin baatu as keessa fakkeenyaaf nuti baatii 8 gamma kana aduu arginee hin beennu qilleensa arginee hin beennu ifa arginee hin beennu kana keessa ukkaamamnee nu jirraan gadi ba'uu ol ba'uun hin jiru ifa nagarra. Waan qorrisiisu qabaachi keessatti silaayinoo abiyyi suni. Kunoon agartu mukayyaba 8 nurratti banamee jira laa mukayyaba 8 laa. Kanaafuu wanti kana qorrisiisu hin jiru akkanatti uma keessa raftu. Qorra amma waqtiin qorra Saudiin amma baay'ee qorraa jiraanii amma ganna baay'ee qorra nagartuu kiisa namni akkatti uffatee ciisu wayyaan hin qabnu kiisa kanaan dhalaan mataa kiyya kiisa uffannee tiramnatu kiisa kana gatii guddii binna wayyaan hin jiru. Mee kaameeraa sirritti itti qabi mee kaameeraa irratti qabi sirritti amma kun feestaalii kana uffattu jechaadha. Uffannee jira lafuna wayyaan keenya kana ala. Homa waan tokko uffata isiniif hin galchan. Isaati qabdu sirraa baasanii qullaasii gashoo sirraa darbatu miti naati maneedhaa seentu barmiyaa kee sirraa saamanii sirraa daddarbatanii caammaa wayyaa waan qabdu hunda sirraa gataniiti shurraaba takkaa fi qomxaa takkaan ol sigashu. Mee nama meeqatu isin biraa booqatee mee akkamitti guyyaa guyyaatti moo torbanitti moo ji'a ji'aatti mee akkamitti mee kanarratti nu ibsa. Mee akkam seete beektaa boleessa namni tokko afiyaa yoo abee ni fayyaa garuu dhukkubsatee irraa fayyuu danda'u irraati maal ta'a beektaa yaalii abuutii wal'aansa abuun qoricha abuun dawaa abuun doktera abuutiin jecha ni du'aani waanuma salphaatti lubbuun isaanii ba'a. Dhageeffa waan irraa dhukkubsatee mana yaalaa deemee fayyuu danda'u mana yaalaa abu'aan imbaasii dhufee silaalu abu'aan amma baatii hanga kana nuti amata tokko wayii teenya kana imbaasii guyyaa takka ijaan agarra hin deemu imbaasii Itoophiyaa. Guyyaata. Guyyaatti yeroo meeqa gadi isin baasu? Eessatti gadi baana? Bakkatti gadi baana kunu. Siruma ala gadi baatan? Aduu arginee hin beennu bara amma ko aduu arginee hin beennu bara aduu. Kaarabaa maa biraatii malee ko aduu abadan agarree hin beennu. Kuni baay'ee takka mana hidhaa akkanaatillee argeetu hin beeku yeroo wayyaanen biyyatti uummata hiitu sanillee aduutti gannama baasu. Egaa kana mee waggaa tokko mana hidhaa keessa jiraachuu jechuun kutaadhaan jira amma ijoollee warri gajjalla inni nuti fooqa jirra amma nuti fooqa irratti abneerra warri gajjalla jiran gadi ba'u nuti warri fooqaa garuu abada waata kan arginu qilleensan arginu aduun arginu gadi hin baanu akka nama manyitaa yookaan immoo bakka ciisaatti kutaa hirribaatti gashanii sitti cufanii jiran waanuma akkasii malee mi'aan ochumaan nutti darbatanii deebi'u malee waan tokkitti ifan arginu nuti qilleensa takka hin beeknu. Mana fincaanii bakka itti fayyadamtu akkamitti fayyadamtu mana fincaanii? Kunnoon agartuu asuma keessa jira kunnoon iddoo namoonni dhaabbatan mana fincaanii la asuma keessa. Achumatti fayyadamtus achumatti dhiqattus achuma raftus. Asuma rafna asumatti nyaanna asumatti kan. Hanga amma namni sibira jiru nama 260 jette ani isin gara gadii isinii gadi itti hidhamee jiru hoo? Warri nu gadi nama 300 fa'aa. 350 fa'aa. Gara nama 500tiif wayii jechaadha walumaa galattu. Naam fakkeenya amma kutaa amma mana hidhaa ani jiru kana keessa amma fakkeenyaaf jecha naannaa nama 30 akkasitu jira la jibbiima kana keessa jecha. Namni Itoophiyaa qofti moo Oromoo qofti? Ilaa mucaa samaraati ilaale harka isaa hi'anii sadii mala. Kana harki isaa fuulduratti hidhamee jira? Ilaala nama rabbashaa ilaala agartanii? Harki lama ala. Ilaala mul'achaa jira sirriidha. Kinoo namni gurbaan tokko qabee jira. Ilaala agartanii? Maal dubbata amma in dubbata maal jedha inni akkas ta'u kana? Nama rukutaa nama ciniina baqa of hin beekuun kufaa maama keettis ishiinti beeti keettis baqa qullaa buusaa qullaa fiigaa akkatti nama lamatu as keessa maraatee jira tokkommoon ciisa amma ciiseera tokkommoo. Amma as keessaa namni akkasumatti akkuma maraatu kanatti sanduutu jira as keessaa.
Gamarreen famee qarka keenyaan baamnee gannee zubaa akka zubaanaa akka kiisuma gurraacha kanaan baamnechi bakkee irra keenya guyyaa lama guyyaa sadii nurra bulee ka'annee ofirraa baasinaan nurraan baasanii. Namni yoo lubbuun namaatis darbe achuma keessa tura malee reeffi hin ba'u jechaadha isaan kadhatanii kan baastan. Hin ba'u. Obboleessa keenya nama seentan kun mana hidhaa keessaa mucaa kana nan beeka wal beenna la walirraa adda baaneerra laggeeffa mucaa kana faala. Abdoo. Kuni amma mana hidhaa tan biraati jechaadha. Duratti mana hidhaa tokkon mul'ise amma mana hidhaa lama. Mana hidhaa lama. Mee obboleessa keenya nama dhufte kuni mee dubbadhu. Ayyee nutillee rakkina kana keessa jirra akkuma amma obboleessa keenya agarsiisu jiru kanatti. Nama meeqatu hidhamee jira isin biratti? Nama 200 mana kana keessa jirra. Egaa akkatti rafnu rabbumaatu beeka egaa rakkanneetuma wal jiraachisu jira halkan kuunni rafa guyyaa kuunni ta'a. Bakka waan nabdaniif halkan kuunni rafa guyyaa kuunni ta'a halkan rafu guyyaa hin ta'a. Guyyaa hin ta'a. Akkas amma jara kana laal kunneedee warra tattaabule haamara ku jiru kuni. Anamma edaan rafaa bule tanaaf hin taa'u jira. Yaani gootaan nu rakkattee jechuudha rakkina. Rakkina ajaa'ibaa keessa jirra. Akkasuma waan uffannu isin qabdu miikaa isin gartan kana kan uffachaa jiru. Guyyaatti yeroo meeqa nyaata isinii kennu asitti? Guyyaatti yeroo takkaaf lamaas luma godhanii waan isaan itti nuuf fidan gaa. Saanaa kana nama lama sadiin isin nyaanna. Kana keessa jechuudha. Tana takkitti nama lama sadii nyaachisu jechaadha saanii tana takkitti. Saanaan kun barra waa takkan fuudhudha. Oromoo sadeen tana keessa nama lamaan nyaanna. Bas iraataa fi laaqana fa'aa walirra nuuf fidan yeruma fadhan bakka. Dhuma fadhan seensisan. Manni fincaanii keessan eessa? Isin silaas raftuu eessa manni fincaanii keessan? Itti qabi kaameeraa. Kuga kaameeraa kana hedduu shurtaatu as jiraabeta. Kun egaa mana hidhaa tokkoffaa lammaffaadhaa sadarkaa sadarkiisnitoo jirra ijoolleen keenya haala kanaa manni fayyadama keenyaa kana kun bakka baladiyaatti gurruga asuma rafnaa asumatti fayyadamnaa akkaataatti namni kun rafu laanne warreen tattaa'u kun amma warra eeda rafaa bulee warri amma rafaa jiru kun afacha asirratti manni fincaanii sun cufaa hin qabu. Manni fincaanii sun cufaa hin qabu balbala hin qabu. Hin qabu akkuma isa balbala ni qaba. Mana fincaanii gaa akkuma ajaa'iba ofirraa qulqulleessaatuma akka fayyaa teenyaaf sirriitti eegganna. Rakkoon amma nyaataa fi dhugaatii bas qabbanni kun namni haala jiru ni beeka gaa suuqii kana keessa jiru warri jiru qabbana ajaa'ibaa kanaa jira waan uffannus hin qabnu nyaataas hin qabnu dhukkubsataa meeqaa jira gaa ammaa sana yoo si agarsiisee cinaan rafaa jira malee. Mee achumatti naa qabito irraan deematu sillachuu akkanumatti kaameeraa kana akkanumatti naa mul'isaa too ani nan dubbadha san booda itti fuftu. Egaa uummata Oromoo warri biyya keessa teessaniitillee waan kana argitan. Keessattuu artiistonni Oromoo ijoollee kanaaf sagalee ta'a. Artiistonni Oromoo ijoollee kanaaf sagalee ta'a. Akka Taaddalee Gammachuu akka artiisti Taaddalee Gammachuu sanitti ijoollee kanaaf sagalee ta'a. Please ijoolleen kuni cubbuu tokko malee balleessaa tokko malee mana hidhaa keessatti dararamaa jiru. Ijoolleen kuni qabsoo uummata Oromoo keessatti adda durummaadhaan irratti hojjechaa turan. Durillee yeroo qabsoo qeerroo sanillee maatii isaaniitillee gargaaratoo biyya ofiitillee gargaaratoo akkasitti kana keessatti hirmaachaa turan. Har'a namni tokko isaan hin gaafatu. Hin baasin isaan hin gaafatu. Odoo ibiddi ka'ee achitti hunda isaaniitu fite namni isaan gaafatu tokko hin jiru. Namni nyaata geessuuf hin jiru. Mana yaalaa hin qabani. Dhugaatii gahaa hin qabani. Nyaata gahaa hin qabani. Doktora gahaa hin qabani. Doktorri sirumaan jiru miti isin bira hin dhufu siruma. La doktorri hin jiru boleessa doktorri waan akkanaa hin jiru. Wanti yoo isin dhukkubellee isin gadi hin baasan achuma keessatti duutu jechaadha.
Ay, waan dhukkube ulaa tana ol kaanee nuundi namni 200 as keessa jiru kun tubnee jechuudha. Alaalarraa baangaalii as keessa daleedu tana faa yaamnee nuu yaamaa shortaa jenneeni bakka hanga namni sun lubbuun ba'u ati wanni takka kan argamu jechuudha. Bakka lubbuun nu baate achitti dhufan malee reef kaa'uu nurraa gabbaasaa yoo jenneen yeruma barbaadan baasan bakka booda deebina faa jaaniituma yaan nama du'e kana osoo garsiifnu mee akkana yaanii daawwitii keessaan laalanii nama du'e kana du'ee jiraa numarraa gabbaasaa yoo jenneen yeruma fadhanii dhufanii baasan jechuudha. Guyyaa lama taatus guyyaa tokko taatus bakka yeruma fadhanii baasan malee naasuu namaan qaban. Keenyaatu biyyatti galchumoo reeffatan? Reefka biyyatti hin galchan. Laajaa kaa'u. Reefka eenyu biyya galcha. Ala kana gabbaasanii bakka yoo nuti isaan cinqine ala kanatti uluma bananiitu ulaa dura kaayanii qabbana sana keessa jechuudha reefka nama du'e. Sa'a 2-4 yookaan guyyaa tokko fa'aa ittiin dhufan. Ala kana teenyee agarsiisu turre jechuudha kana dura nama du'e kana. Amma mucaan Kabajaan qabu. anarka hidhame kun kana ammaraate sun anarki hidhame kanaat ammaraate sun obboleessa keenya kun mucaan amma mul'atu kana harki hidhame. Okay, ilaala kana ijoolleen teenya maraattetoo hidhamuu qofaa miti kun du'aatoo mana hidhaa keessatti kun akkanatti maraattetoo jira. Osoo saba bal'aa kana qabnu, osoo hayyoota kana qabnu, osoo miidiyaa kana hunda qabnu ijoolleen keenya dararaa akkanaa kana keessa jiru jechaadha. Isin lachuu daqiiqaa tokko isiniifan kennaa namni tokko dubbadhaaf keessa uummata Oromootiin maal jechuu barbaaddu maal isin akka goonu barbaaddu? Ayyee uummata Oromoo waan itti dhaammachuu barbaadnu nutiin kun isinirraa dhalannee gaafa rakkooti isin dura isin cinaa dhaabbachuu turre yoo qabsoo keessattis nuti qooda guddaa qabna akkuma namni hundi beeku. Garuu beekaan keenya maaliif sagalee nu ta'uu dadhabee fi bilisa bee taa'u jiraati. Sagalumaan maan hun dubbannee jennee yeroo hedduu asirraa ammaan tana jawwaala kana argachuudhaaf wareegama meeqa kafallee jechuudha. Jawwaala kana amma nama 10 taanee kun jarafirraa eegaati amma keessa dhaabbannee dubbachuu jira jechuudha. Nama ciisu kana isin garsiisaa. Jawwaala kana nurraa fuudhanii gizee nurraa fuudhan akka wantalla akka lafa akka nama harree tumutti jechuudha. Tumanii nurra yaanii jawwaala kanas keessa dhorkaadha maaltu fidisiin jee jaanii garuu deebi'anii isaanumaan nu gurgura. Amma nurraa fuudhanii deebi'anii mana biraa geessanii qarshii 2,000 birrii 2,000 3,000 irraa fuudhanii warri hattuun gurgurtee jechuudha. Garuu maallaqni kun gaa nuti akkaatti finnu rakkoo meeqaan namaan nu ergaa jenneeni asii wal qaqqabnee riyaalaan jawwaala kana bitannaa rakkoo teenyatti ibsachuudhaaf. Maaliif yoo hanganumaa nuti ofirraa dubbannee waa'ee kana isin garsiisuu baanne namni nu dubbatu hin jiru jechuudha. Okay, galatoome obboleessa. Akkasitti hayyoonni anittaanu dubbadhu too anillee gara hojii bahuufan deema anittaanu dubbadhu. Rakkoo qabuuti hojii deematu galatoome baay'ee si galateeffannaa kabajni kee Oromoon bilisummaa siif haa ta'u nu gallee gammachuu siif haa ta'u baay'ee maal dhaammatta uummata Oromootitti maal dhaammatta? Galata tokko artisti keenya kabajamaa fi jaallatamaa Taaddalaa Gammachuu baay'ee galateeffannaa kanarraa nafe immoo uummata Oromoo warroonni miidiyaa qabdanii warroonni miidiyaa gurguddaa fi dhageettii qabdanii sagalee nuu ta'a rabbitti nuu bu'aa mootummaa keenyatti nuu iyyaa warroonni mootummaadhaa dhageettii qaban abbootii amantaa abbootii gadaa jaarsoliin biyyaa warroonni fedhii gurguddaa qaban waa'ee keenyaa guyyaa 2 guyyaa 3 irraa dubbatanii dhiisuu osoo hin ta'e hamma gaafa furmaata argannutti sagalee nuu ta'a chaalenjii kana itti nuu fufaan jedha dhaamsi keenya kanuma yoo guyyaa takka galus guyyaa rabbiin as kiyaanu baasee galata keessanii ni dubbannaa rabbi as kiyaanu haa baasuun jaa obboleessa kiyyaa inni liibiirra jirtus amma irraa bahi jarri misaa gashuu fi ni deddeemti irraa bahi jawwaala akkasirratti nagarreen illee jawwaala cufnaanii guddaa galatoomadha isin lachuu guddaa galatoomadha egaa keessan naa barreessadha keessanii mana hidhaa keessaa jedha akkan isin yaadadhuuf mana hidhaa keessaa jedha keessanillee naa barreessadha egaa aga danda'ame nuyi dhiibbaa gochuu yaalla rabbi isin waliin haa ta'u. Ameen ameen galatooma. Egaa akkuma amma argitassani ijoolleen keenya yeroo baay'ee namni keenya akkanatti dararamaa osoo jiru tiiktookiin guutuun waan fokkata
TikTokin Oromoon guutuu waan fokkataa qofa dabarsitu. Facebook irratti waan fokkataa qofa dabarsitu. Yoo waan qabsootillee hojjechuu baattan rabbi sodaadhatoo waan ilma dhala namaati irratti ta'u kana Saudi Arabiyaa keessatti ijoollee keenya irratti waan ta'u kana rabbi sodaadhatoo viidiyoo kana sheer waliin godhaa walitti himaa walii dabarsaatu rabbi sodaadhatoo dhiibbaa godhaa miidiyaa Oromoo qonnamaa ijoollee Oromoo hin rafinaa salphannee jirraa akka ilma namaatitti nutti dhagahamuu qaba akka Oromootiyyuu miti akka ilma namaatitti nutti dhagahamuu qaba. Dhuguma biyya keessatti qabsoodha alatti kanatu jira. Yaa ta'uu malee tattaafannee to irra aanuu hin dandeenya jechuudha. Wayyaanee mootummaan Ameerikaa kuffisuu hin danda'u jedha sanillee kuffisnee jirra jechuudha. Kallattii hundaanuu waan nutti dhufu cabsuu qabna. Kallattii hundaanuu waan nutti dhufu mo'achuu qabna. Biyya keessatti kaampaanii Saudi Arabiyaa bal'aatu jira, guddaatu jira. Achirratti illee dhiibbaa irratti gochuun baay'ee barbaachisaadha. Osoo hojjettoonni abaaboo oomisha Saudi Arabiyaan biyya Itoophiyaa keessatti guyyaa tokko hojjettoonni guyyaa lama osoo dhaabanii kisaaraa guddaa keessa yoo xiqqaate miliyoona tokko ol kassaru jechaadha. Kanaafuu gara baay'eedhaan dhiibbaa irratti gochuu ni dandeenya jechaadha. Nuyi viidiyoo akkasitti sheer goone too walii dabarsinu miidiyaan argachuu danda'a. Dafeetoo namoota bira gahuu danda'a. Please fuula feesbuukii keessanii tiiktookii keessan waan hundarrattuu waasaap irratti illee waanuma kana hojjedhaa kana jechuun barbaada. Rabbi isaa waliin haa ta'u ijoollee keenya. Ciao.